Jira jirtuu hordoftoota Zara Entertainmentii nageenyi kiyyaa laggeen gareen kutee bahee qilleensa keessa naannoo bakka jirtanitti isin haa ga'u. Nagattaan sun guyyaa har'a viidiyoo gabaabaa daqiiqaa muraasaa takka waan dubbachuuf na dirqite akka dubbachuuf viidiyoo kan isinii waraabaa jira. Wanta hedduu nama gaddisiisu ilmaan Oromoo bakkuma hundatti dararrii irraa hin dhaabbatu ilmaan Oromoo alaaf keessattis ni dararamanii lammii Itoophiyaa ijoollee teenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti kanatti ibiddaan gubattu kana laalee hedduu garaan kiyya na gubate. Guys wanta godhamuu fi qabu haa goonuu fi ijoollee kana mootummaan Itoophiyaa mootummaa duraarraa kaasee kun immoo mootummaa Itoophiyaa jennee waamna. Mootummaan kunis kan duraa jechuudha. Miidhama lammii isaatiif nama waa gochuu danda'u miti. Nama bira dhaabbachuu danda'u miti. Nama gargaaruu danda'us miti. Nama ofii isaatiifuu nama biyya namaarra deemee gargaarsa gaafatu jechuudha. Qaamni dhimmi kun ilaallatu ijoollee kana as keessaa baasuudha qaba. Ijoollee kanaaf sagalee ta'uu qabna nuti isinis cinaa dhaabbadhaa. Ijoollee kana haa gargaarru. Dhimmoota lama irraa dubbachuu barbaadi viidiyoo gabaabaa kanarratti. Tokko dhimma boonsaati tokko dhimma kana ara lammiin Oromoo ta'es Itoophiyaas ta'e namni bakka dararrii kanatti maaliif lammii biraa hin ta'in siyaasa waan biraati haalli namni itti gubatu kun immoo nama gaddisiisa. Namni biyya namaa keessa jiru akkanatti mana hidhaa keessatti ibiddaan gubachuu hin qabu. Ijoollee kanaaf wanta godhamuu fi qabu qaamni dhimmi isin ilaallatu waan gochuu fi qabdan waan godhamuu fi qabu ummatatti as beeksisaa ni goonaa fi osoo oh my god ijoolleen fuulli isaanii akkanatti guggubatee mana hidhaa keessatti fuulli isaanii kana fakkaatee waan jedhee dubbadhu hin qabu. Carraa ilmaan Oromoo mudate kana akkamitti akka ibsadhu hin qabu. Waan baay'ee nama gaddisiisu haala jireenya ilmi namaa ho'a biyya Arabaa immoo beektanii akka ibiddaatitti nama gubaa biyya Arabaa kanarratti gubaa biraa keessatti kana gubachuu isaanii hin beekne akkamitti akka ibsadhu. Uummata kana bira dhaabbannee waan godhamuu fi qabnu haa goonuu fi cinaa dhaabbachuu qabna. Keessattuu ijoollee kana akka gubaa kana keessaa baatu qaamni dhimmi isaan ilaallatu as keessaa ijoollee kana baasuu qaban. Ilmi namaa osoo lubbuun jiru ibiddaan ho'a biyya Arabaa kanaan gubachuutti jiran xiqqoo qaanfadhaa. Oppiidiyoo silaa hin qaanfattanii waan isin biyya keessa bulchitan nuufis hin galle. Nagaayis tokko dhimma kana dhimmi lammataa ani isinitti himuu dhimma boonsaa margaati. Boonsaa margaa akkuma beektan nama yeroo jalqabaatiif gama miidiyaatiin qabsoo miidiyaan eegalamte keessatti gahee guddaa taphateedha. Kana immoo namni wallaalee tokko illee hin jira jedhee hin yaadu. Hin beektan miidiyaa gubbatti nama gahee boonsaan har'a hin dhukkubsata. Amma dura ji'a 3 dura ta'ee ji'a 4 dura ta'ee hin beeku. Ani gama miidiyaatiin isinii himee ture. Yeroo isinii himee sanitti deebinee namatu natti dawwalee natti hime. Ahmaditu mucaa jaarmaan jiru tokkotti dawwalee mucaan sun achi Zara ka'eeti uummatatti beeksise jedhee natti hime. Deebinee boonsaan hin dhabame Ahmadiin illee qunnamuu dhabne haala saniin adda facaanee jechuudha. Amma immoo boonsaa argamee gareen garagaraan ijaaramte gofandimii illee banamte gargaaramaa jirti. Yeroo namni tokko du'e waliif boo'u irraa sa'aatima inni jiru kanatti wal cinaa dhaabbannee wal haa gargaarru isiniin jedha. Boonsaa bira dhaabbannee hanga inni fayyaa isaa guutuu deeffatutti akka gargaarru kabajaan isin gaafadha. Boonsaa yeroo ammaa kanatti akkanatti arguun baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii namni nu akkanatti tasuma tasallee namni nu akkanatti arguu qabnu boonsaadha miti gonkumaa. Namni nu haala kanaan arguu qabnu boonsaa miti. Boonsaa oolmaa nurraa qaba. Dhugaa isiniin jedha uummata. Baay'ee nuuf dadhabee jira. Baay'ee nuuf hojjetee jira. Ija kanaan boonsaa arguun nuuf safuu guddaa. Gargaaraa hin gargaaraa anis hin gargaaraa isinis gargaaraa hanga dandeessaniini akka sammuun isaa akka wantiinis banamee miidiyaarra maxxanaa jira. Hanga sammuun isaa fayyitee nagaatti deebi'ee akka duraatti fayyaa guutuu deeffatutti bira haa dhaabbannu.
boonsaa gargaaruu qabna boonsaa oolmaa inni oromoof oole hundi keessanuu beektu ani isinii hin himu maal akka inni nuuf hojjete maal akka inni sabaaf hojjete kana sirriitti beektu adaraa keessan bira dhaabbadhaa wal bira haa dhaabbannu akkaawuntii isaa asirratti isinii beeksisaa fuula miidiyaa irratti illee maxxansaa jirra gareen garaagaraallee ijaaramtee jirti namoonni carraa argattanii garaagaree saniin gargaaruu hin dandeenye kallattiidhuma kanaan gara dandeessaniin gargaartanii hamma qabnurraa osoo hin tuni xiqqoo hin geessiin hanqatti hin jenne waan godhamuuf haa goonuu isin jedhaa kan biraa immoo ijoollee biyya namaa keessa gubataa jirtu sanii sagalee ta'uu fi qabna waan dhageeffattaniif galatoomaa video biraatii hanga walitti deebinuuf turtiin keessan Zaaraa wajjin haa ta'u.